Yoo harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa wiirtuu miidiyaa irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaan isin dhageessisa. Oduu kan isin dhageessisu Angammachuu Tsaggaa'eeti. Jila atileetiksii Itoophiyaa dorgommii addunyaarraa deebi'aniif simannaan taasifameera. Shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa 19ffaa Hangaarii magaalaa Budaapestitti gaggeeffame irratti atileetonni 2100 biyyoota addunyaa 195 irraa walitti bobba'an hirmaataniiru. Biyyoota hirmaatan keessaas biyyoonni 46 meedaaliyaa argataniiru. Ameerikaan meedaaliyaa warqee 12, meetii 8 fi naasii 9 sadarkaa tokkoffaa. Kanaadaan meedaaliyaa warqee 4 fi meetii 2 sadarkaa lammaffaa. Ispeen meedaaliyaa warqee 4 fi meetii 1 addunyaarraa sadarkaa sadaffaan xumuraniiru. Dabalataanis Keeniyaan meedaaliyaa warqee 3, meetii 3 fi naasa 4 Afriikaarraa sadarkaa tokkoffaa. Addunyaarraa sadarkaa shanaffaan yoo xumurtu Itoophiyaan meedaaliyaa warqee 2, meetii 4 fi naasii 3 Afriikaarraa lammaffaa fi addunyaarraa sadarkaa ja'affaan xumurteetti. Jilli atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoonicha irratti hirmaachuun qabxii gaarii galmeesse har'a wayita Finfinnee ga'u simannaa ho'aan taasifameefii jira. Ministeera aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa fi ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee dabalatee hooggantoonni mootummaa federaalaa bakka argamanitti simannaan taasifameefii jira jechuun tajaajila oduu Itoophiyaa fi FBCtu gabaase. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee addabaabaayii naannoo immigireeshiniitti ijaaramee fi paarkii addabaabaayii dargaggootaa jedhamuun moggaafame eebbisiisuun tajaajilaaf banaa taasisan. Magaalichatti hojiilee gama hawaas dinagdee fi siyaasaan hojjetaman keessatti hirmaannaa hunda galeessaa fi fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu Aadde Adaanech himaniiru. Itoophiyaan ijoollee nageenyaaf hojjetanii fi aarsaa kaffalan biyya qabdudha kan jedhan Aadde Adaanech dargaggoonni hundinuu tokkummaa biyya isaaniitiif dhaabbachuu akka qaban dhaamaniiru jechuun OBN gabaaseera. Galmeen barattootaa bara 2016 eegalamuu biiroon barnoota Oromiyaa beeksise. Akka naannoo Oromiyaatti bara barnootaa 2016 jalqabuuf galmeen barattootaa hagayya 23 hanga qaammee 5 2015tti kan geggeeffamu ta'uu itti aanaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Girmaa Baayisaa ibsa miidiyaaf kennaniin himanii jiru. Bara kana akka naannoo Oromiyaatti barattoota miliyoona 11.4 ol galmeessuun barnoota idilee akka hordofan taasisuuf karoorfamus obbo Girmaan himanii jiru. Barattoonni maatii harka qalleeyyii barnootaan ala akka hin taane qaamolee deeggartootaa waliin hojjetamaa jiraachuus obbo Girmaan dabaluun kaasaniiru. Kenna tajaajila lammummaan alatti akka biiroo barnoota Oromiyaatti meeshaalee barnootaa birrii miliyoona 53 oliin bitamee kan qoodamu ta'us ibsamee jira. Kalendarii barnootaa bara kanaa haala qilleensaa giddugaleessa taasisuun aanaalee horsiisee bulaatti barnoonni fulbaana 7 2016. Kalendarii barnootaa bara kanaa haala qilleensaa giddugaleessa taasisuun aanaalee horsiisee bulaatti barnoonni fulbaana 7 2016 kan jalqabu yoo ta'u iddoo kaanitti ammoo fulbaana 14 2016 kan jalqabu ta'uu ibsaniiru jechuun FBC'n gabaaseera. Magaalaa Bishooftuutti deeggarsa mootummaa Jaappaaniin manni kitaabaa ijaarame guyyaa kaleessaa eebbifame. Magaalaa Bishooftuu mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Ada'aa keessatti manni kitaabaa deeggarsa mootummaa Jaappaaniin ijaarame eebbifameera. Sirna eebba mana kitaabichaa irratti Itoophiyaatti ambaasaadara Jaappaan Itoo Taakaakoo bakka bu'aa waajjira barnootaa magaalaa Bishooftuu obbo Taamiraat Baalchaa dabalatee qondaaltonni biroon argamaniiru. Ambaasaadar Itoo Taakaakoon sirnicha irratti haasawa taasisaniin manni kitaabichaa barattoota kan tumsuu fi barattoonnis mana kitaabichaatti fayyadamuun galma isaanii akka milkeessan dhaamaniiru. Manni kitaabaa ijaarame deeggarsa mootummaa Jaappaan karaa sagantaa Grant Assistant for Grassroots Human Security Project GGP jedhamuun taasisee doolaara 87,700 fi 793 kan ijaarame yoo ta'u manni kitaabichaa barattoota 3,500 ol fayyadamtoota akka taasisu eeramu ragaan imbaasii Jaappaan irraa argame ni mul'isa jechuun FBC'n gabaasee jira. Guyyoota lamaaf mariin hidha haaromsaa gaggeeffamaa ture marsaan jalqabaa xumurameera. Guyyoota lamaaf guutiinsaa fi gadi lakkisa bishaanii hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa ilaalchisuun mariin Ijipti Kaayirootti gaggeeffamaa ture marsaan jalqabaa kaleessa hagayya 22 2015 xumuramuu ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Mariin gama sadee jila Itoophiyaa, Sudaanii fi Ijiptii gidduutti gaggeeffamaa ture waliigaltee yaadaa hunda fayyadamtoota taasisuu danda'u irra ga'amuun ibsamee jira. Mariin gama sadee Itoophiyaa, Sudaanii fi Ijiptii fulbaana bara 2016 Finfinneetti itti fufuuf waliigaltee irra akka ga'ames ibsamee jira. Itoophiyaan bu'uura qajeelfama haqa qabeessummaa fi sababa bu'uureffateen gahee fi fayyadamtummaa ishee haalaan mirkaneessuun waliigalteen akka xumuramu tattaaffii taasisuu akka itti fuftu ibsameera jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera.
Oduu idil addunyaa keessaa immoo gamtaan Awurooppaa baay'ina miseensota isaa dabaluuf qophii ta'uu beeksise. Pireezidaantiin mana maree gamtaa Awurooppaa Chaarles Miisheel biyyoota miseensa haaraa simachuuf yaada akka dhiyeessan Faayinaanshaal Taayims wabeeffachuun harritiin gabaaseera. Maddi odeeffannoo Biriitish Deeyilii jedhamu akka gabaasetti Chaarles Miisheel gamtichi bara faranjootaa 2030tti biyyoota haaraa miseensummaan ofitti makuuf yaada akka dhiyeessan eeree jira. Biyyoota akka Moldovaa, Albeeniyaa, Monteneegiroo, Seerbiyaa, Maqedooniyaa fi Boosniyaa biyyoota kaadhimamtoota miseensa waltajjii Islovaaniyaa irratti yaada isaanii calaqqisiisan jedhamee eegama jechuun FBC'n gabaasee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuleen gaggabaaboon sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turanii qophiilee wiirtuu hafan waliin turtii gaarii qaban.